Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa bara bajataa 2016 ji'oottan 11 darban keessatti galii qarshii biliyoona 3.53 walitti qabu beeksise. Waajjirichi raawwii bara bajataa 2016 irratti ibsa kenneera. Ministeera galiiwwaniitti hojii gaggeessaa waajjira damee Adaamaa Obbo Salamoon Darbee ibsa kennaniin bara bajataa 2015tti galii taaksii fi taaksiin ala ta'e irraa qarshii biliyoona 2.6 walitti qabuuf karoorfame. Qarshii biliyoona 3.1 walitti qabuun karooricha keessaa dhibbantaa 120 galmaan ga'uu danda'ameera. Raawwiin kun bara bajataa 2014 yeroo wal fakkaatuun qarshii biliyoona 2.25 wal madaalchisnu qarshii miliyoona 884.41 yookaan dhibbantaa 39.18 caalmaa argisiisuusaa Obbo Salamoon ibsaniiru. Milkaa'ina bara bajataa 2015 akka waliigalaatti karoora galii naannoo biliyoona 2.6 sassaabuuf karoorfannee naannoo biliyoona 3.1 karoora irraa parsantiidhaan olaal 120 ol galmaan geessinee jira jechuudha. Bara bajataa 2016tti dameen kun galii taaksii fi taaksiin ala ta'e irraa qarshii biliyoona 3.8 walitti qabuuf karoorfatee hanga ammaatti galii qarshii biliyoona 3.53 sassaabuun karooricha keessa dhibbantaa 101.63 galmaan ga'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis kun kan ta'uu danda'e hooggantoonnii fi hojjettoonni damichaa hojiilee fiisikaalaa karaa naamusa qabuun qindoominaan gaggeessuun fi kafaltoonni gibiraa amanamoo ta'an gahee isaanii sirnaan bahachuu isaaniitiin akka ta'e ibsan. Bu'uura godhachuudhaaf karoora bara 2016 akka damee keenyatti waggaatti naannoo biliyoona 3.8 waggaatti guuruudhaaf kan karoorfanne yoo ta'u ji'oottan 11 dabran keessatti naannoo biliyoona 3.47 guuruudhaaf karoorfanne naannoo biliyoona 3.53 karoora ji'oota 11 fi raawwii faana yoo ilaalle parsantii 100 fi 11.63 kan galmaan geenye kan ta'u yoo ta'e waggaarraa ji'a waxabajjii kun nafa waggaarraa parsantii 92 ol galmaan geessinee jira jechuudha. Kana milkeessuu keessatti gaa sochii yookiin hojiiwwan kana deeggaran hojii fiisikaalaa adda addaa kan raawwachaa turre ta'uu isaati jechuudha. Kana yoo jennu tokkoffaa karoorri taaksii fi taaksii hin taane yookiin direct tax kan jedhamu sanirraa kan guurru yoo ta'e gama biraatiin immoo idaarraa kan guurru jechuudha. So kanneen kuni kafalaa gibiraa fedhiidhaan akka beeksisu deeggarsaaf hordoffii adda addaa akkasumas akkaataa idaa irraa barbaadamuun akkaataa waliigaltee taa'etiin kafalamuu fi kafalamuu dhabuusaa wantoonni achi keessatti kafalaa gibiraa hudhaa ta'e hiikuudhaaf galteewwan kafalaa gibiraadhaaf kaffaltii sassaabbii galaadhaaf bu'aa ta'uu danda'u kenna tajaajila keenya qixa sirrii ta'een saffisaa ta'een kennuudhaan akkasumas teekinooloojii diriiree jiruun jechuudha kafalaan gibiraa achuma mana isaa taa'ee akka kaffaltii isaa kaffaluu fi akkasumas immoo akka beeksisu isaan fayyadamuudhaaf galii kan sassaabuu dandeenya jira jechuudha. Dhumarrattis kafaltoonni gibiraa fi qooda fudhattoonni hundi bara bajataa 2017tiif galii duguuganii akka sassaabamuu gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaamsa dabarsan. Kafalaan gibiraa yaa'u akkuma beekamu galmeen bu'aa daldalaa bara 2016 yaa'u adoolessa tokkorraa hanga onkololeessa 30tti kan dhiyaatu ta'uu isaa hin beekama. Galmee herreegaa qulqulluu ta'e jechuudha. Seera irratti hundaa'e akka dhiyeessan
dhaamsa kan kennu waan ta'u yoo ta'e gama biraatiin immoo gurgurtaa kamiyyuu nagahee fi nagahee qofa akka godhu dhaamsa kan qabuu fi dhumarrattis yeroo tokko ministeera galiirraa waajjiraalee galii sadarkaadhaan jinaarraa isinii bilbila jechuudhaan gowwoomsuudhaan taaksii isinii hir'isna akkasumas adabbii adabamuu fi nagahee murtu jedhanii fakkeessanii waliin dhahiinsa fi burjaaje'insa fi hattoomina addaati har raawwatamaa jiru. Kanarraa of eeguun isarra jiraata jechuudha.